garana nyaattu yeroo gari garana nyaattu akka ilma namaa tokkotti yoom of taatanii deemtu yoom of taatanii jiraattu yoom of taatanii waan beektanurraa hubattanii hojjettu ati bakki jirtu qophaa'u bara ramba teessee waa'ee qobboo dubbatta bara wallagga teessee waa'ee arsii dubbatta bara wallaggi maal keessa akka jiru akkamitti akka jiru hin beektu please of haa beeknu ani eenyu jennee of haa gaafannu of yoo taateedhati kan biyya kan taatu kan uummata taatu ati anaa wajjin nama walii galuu hin dandeenye ilma Oromoo tokko nama walii galuu hin dandeenyetu Oromoo waliin bilisa baasa jettee asirratti waan biraan qatabda. Ijoollee koomantii jala jirtu ijoollee Oromoo muraasa dhibbaa fura sirra jirtu wajjin nama walii galuu hin dandeenyetu Oromoo guutuun bilisa naa baasa jedhee dhufa. Inni kun sitti galu qoshaasha. Fakkeessituu haadha kee. Isobdi wallaahi summa wallaahi. Waan tokko jechuudha. Anaan walii galte ana amansiisuu yoo dandeesse dhugaa jiru clear goote yoo naan dubbachuu dandeesseedha. Waa'ee Oromoo kaanii bu'aa buufta jedhee kan hin sirrabdii kaa'adhu. Ofii kee waliin galtu ati ofii keen personally nama ofii keetiifuu walii galuu hin dandeenyetu waa'ee Oromoo bakka bu'a jettee sirratti xiriiraa keenatti hafuufta. Qoroqondaa. Wallaahi namni keenya kabajan jaallatu wayita gari nama kabajan jaallatu ulfinan jaallatu haya'aan jaallatu. Kabajaan ulfinaan akka ilma namaatti jechuudha sinii galee. Maal jarana dubbachuu wallaalleetiin miti. Dubbachuu wallaalleetiin miti. Wallaahi summa wallaahi. Arrabas wallaalleetiin miti. Arraba sadi jettu kana si ashanjaa sitti fideen sitti obaasa jechuudha akka annanii. Miti garuu beekumsa miti kuni sinii galee. Mamme ke fala kana tamam wallahi ana aranjiru wallahi ana aranjiru fadhiidoo jechuudha beettee eenyummaa ofiin beekna asirratti dhufee yeroo Oromummaan si barsiisu waa'ee Oromoon dubbadha sitti jedhee dhufu Oromoodhaaf maal goote jettee osoo gaafatte wallahi sumunii doolchee cabduu Oromoo kenneen sumunii doolchee cabduu Meri City wa iyo kan barreeffama Oromoo kanan godhe jettu inatti agarsiisu jette sumunii doolchee waa'ee Oromummaa keessaa kan hin qabne asirratti garuu ana malee Oromoon biraan jiru jedhee asirratti waan fedhe sitti murteessa. Guyya tokko jechuun haadha Oromooti abbaa Oromooti intala Oromoo tokko bakka rakkatte bakka gufatte waraanuma Oromoo jedhamuuf waa gooteetta jedhamee osoo gaafatan sumunii doolchee kan hin baafnetu ragaa tokko sitti fiduu kan hin dandeenyetu ana malee Oromoon hin jiru siin jedhe asirratti. Anatu siif alata anatu siif kaasa anatu siif buusa siin jedhe. Gani mulmu akadi no fakkeessa yella fakkeessa ayas fallegem mashlatlat ayas fallegem ግንባር ላይ ነካ እየተደረገ ግልጽ መነጋገር ወሳኝ ነገር አከሲ Manako kana bar wallahi summa wallahi safety audience kuti namusa qaban namota beete bilchina qaban namota beete ciccimo hayyota ustaazota qeesota lubota dhugaa rabbiin isin jenne namota gurguddaa as keessa jiran jechuudha isin galee na dhaggeeffatu yeroo baay'ee dubbatan commentiin barreessan safety isaaniiti jedhee commentiin hin taane akka asirratti hin dhufne jedhee jechan taane kan barreessitu hoytuma sa blooki follow coach alatti jechuudha blooki jala kan jiru hin caalade yaadan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf garbage qoshasha cleanery mana koo jiru ilaali akkasitti ilaali dhukkee irraa kaasee jechuudha mee waa'ee jara saala jijjiiratanii akkam godhame maammee dhugaa dubbachuuf waan sana afaan Amaariffaatiin kaleessa waraabeen ture afaan Oromootiinis namoonni jechaa jirtan jirtu afaan Oromootiin maal akka jedhamu iyyuu na wallaale wallahi maal akka jedhamu naaf galuu didee jedhe afaan Amaariffaatiin malee afaan Amaariffaatiin waan jedhi jettu malee afaan Oromootiin maal akka jedhamu iyyuu hin beeku haro dhugaa rabbii kolfaa miti naa galuu didee maal jedhama amma gibra saddoo inni jedhamu auzu billahi halo hello
eenyu jedhu Masih Mahmud. Oh, bos. Sorry. Live ran jira bar dhimma mucaa tokko guyyaa nangaafadhaan jiraan turre sana isa dhimma sanaaf live ran jira maammee keenya. Ayyee booza. Nagaan galtanii miti? Ayyee sanyii koo ayyee ulfaata. Dhugaa rabbii soddoma macaaf quddusii qulqulluu irratti soddomaa fi gomoraa jedhama. Abboo baga rabbii. By the way, biyya kana keessa taaphan ta'uu waan danda'u miti. Honestly, just waan tokko sammuudhuma yaaduma akkasii jechuudha. Sammuun mataa keessa dileet gochuu waan barbaachisuudhaaf ummanni waan kana mootummaa remind gochuu qabaadhaaf malee አንቺ ዱቄታም መክፊራ ሁሌ ስልክ አትበይ። ስንቴ ነው ስልክ የምሰጥሽ? ሁሌ ስልክ ትያለሽ። አመሎንልሽ እንዴ? ስልክ ትላለች እንዴ? ስልኬ እያለ ስልክ ስጠኝ ማለት ምን ማለት ነው? እንኳን ስልኬ ቤቴ ቁልፍ ራሱ አለሽ አይደለ? ምን አይነት ነሽ? ኦኬ ሶዶሚፍ ጎሞራ ጀዳማ ኦኬ ኦርጂ ጀቹን waan kana jechuudha xiyyeeffannootti kennee mootummaan eegu jechuudhaaf malee gonkuma jechuudha falaasamni akkasii waa baay'ee dubbatama biyya keessatti hoteelonni isaanii banamuu fi maalii Itoophiyaan gaafa sana kan badu dhugaa dubbachuuf wallahi isa dhugaan isiniin jedha way guursitti qoxxaa dassina jedha atqalliji እየቀለድኩ አይደለም inni si kolfaan awduudha jedhe daljeesi jedhan Ishi soddomaaf gomoraa jedhama. Injiinar Gaaddisa okay. Waan kana warra faannootu shirata ta'eenatti fakkaata mootummaa ittiin xiqqeessuu fi anis waan sana dhugaa dubbachuuf shakkeen jira dhugaa naa godhiifama naa godhaate. Wallaahi summa wallaahi. Garuu waan sana sakkan jenne immoo baay'isawwee viidiyoo dheengedda jarri dubbataa jechuudha beektee warri geeyin kun jechuudha siigalee saala wal fakkaataa warri bultii ijaarratu kun jechuudha viidiyoo jari laayivii waraabdu namoonni laayivii tiktookii irraa waraabbatanii gadhiisaa turanii jedhan jechuudha sinii galee qoshaashee jechuudha. Jara akkasii argina wallahi summa wallahi biyya kana galtee jennaan yoo du'anii ajjeesanii du'anii jedhan kan jennataati qanaxxasuudha jara waa biraan barbaachisu wallahi summa wallahi isa dhugaan isiniin jedhe warra akkasii sana jaadii jechuudha sii galee argitee jennaan jechuudha biyya keenya keessattuu kuttee lafa buuftee ofillee shahida taata jechuudha haadha jaadiidha suni jechuudha safaata biraan barbaachisu wallahi isa dhugaan isiniin jedha biyya keenya galtee jennaan kana beekadhaa Morma rabusuudha jira. Malee safaata biraa akkasii akkanaa seerri ilaalu seerri na dheeree galli walli seera. Biyya keenya ardii keenya irra jettee jennaan morma rabuusi. Wallahi summa wallahi kiristaana ta'e islaama ta'e waaqeffataa ta'e qulqulleessuudha jira. Ammarratti wanni uummanni keenya hubachuu qabu faannoo wal qabatee waan sanarraa viidiyoo waraaba jedhee yaadeen ture akka carraa ta'ee dhimma artistii keenya tokko Muhammad Zein Mahmud viidiyoo isaa san maxxansee wal jala maxxansu jedhee tan dhiisee jedhee borratti dheen pilaanii godhee jedhee yeroo ammaa keessatti jechuudha uummanni sun wanti itti deemaa jiru viidiyoolee garaagaraa argaa jirtu. Laayivii isaanii laayiviidhuma kaleessa Modengedda Dabra Maarqoosii Dabra Taabooriitti laayivii isaan galanii waraabaa turan argeen jira. Uummanni sun jechuudha quufumni uummata sanaa unlimited ta'ee jira dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedha. Numayyuu mootummichi kun ni callise jedhee yaada. Maaliif haala amma deemaa jiruun osoo Oromiyaa keessatti akkasitti uummanni baay'ee waan tokko mormee nayyaade maaltu akka uumamu jechuudha dhugaa dubbachuuf sinii galee. Bahar Dar jechuun magaalaa guddoo naannoo Amaaraati sinii galee sagaleen kee lama ta'aa jira. Maal jechuu barbaadeeti Jeneraal Dube? Bilbila lama naggeeffatiin tokko cufi dhiiroo. How it gonna happen? Sagalee korga silaati kun mol qixxaataan dubbachaa jira. No, akkasi bilbila keessa reeffadhu obboleessoo sagaleen kun normaliidha. Isinii galee kanaafi mootummaa biyyi qeequun mirga qaama fedha ta'u guraagee ta'u kan baasa ta'u because biyya bulchaa jira waan ta'eef dirqama qaba waan ta'eef jechuudha. Uummanni komii qabna yoo jedhee jira akka uummataatti gaafachuu mirga qaba. Amaara ta'u silxee ta'u guraagee kan baatama shangir anyuwaa kanuma fedhe iyyuu haa ta'u. Garuu
የጋላ መንግስት ጀዳ ኦሮሞ አረብሳ ገሩ ሲኒ ገሌ የጋላ መንግስት ጀዳ ኦሮሞ አረብሳ ዋብራ ያዲዮቴ ጀደ ዋን አባን ሲከሌሰ ቦጬ ለፈካዬ ጀደ ጀቹዳ ዋን ሚኒሊኪ ፋይለ ሲላሴን ለፈካኒ ጀቹዳ ሰደርካ ኦሮሞ ከነ ሲኒፍ ገሌ ኢልማ ነማቲ ገድቲ ፍረቹዳን የሰው ልጅ አትግደሉ ጋላ እንኳን ቢሆን ጀቻ ኡመተ ቱሬ ጀቹዳ ሲኒ ገሌ ሲርነ ቱሬ ኦሮሞ ከነ አከነመንታኔ ትፍረተኒ ጀቹዳ ጤን ሰሙ ummata keenyaat already out of service gocha warra darbee jedhe jechuudha. Gaalla የሰው ልጅን እንዳትገሉ ጋላ እንኳን ቢሆን ጋላ እንደ ሰው ልጅ አይቆጠርም ነበር በእነሱ ስርዓት ውስጥ sirna sana fiddeen irra uffisuudhaaf alaabaaluun muttii qabattee የጋላ መንግስት jedhaa jechuudha sinii galee waa'ee taayitaa yaaddiyoo ta'ee jedhee ይሄ አጉል ቅዠት ነው። ልጅ ቢሮ እውር ቢሮ እስከ ጓሮ የሚባል ነገር ነው። they don't go anyway Lugare sini je. Karena rati ummanni keenya tokkummaan dhaabbate no jechuudha danda'u qaba. Abiyyi kallattii falmattuun falmadhu. Garuu sirna kana si yoo ta'e jedhe sirnuma ummanni keenya qeerroon 5,000 olitti wareegamee itti du'ee itti hidhamee itti kolaafamee itti cabee itti miidhamee bakka kanaan ga'eedha. Oromoodhaaf hojjechuu dhiisanii sana uummata Oromootu murteessa. Isinii galee garuu sirna Oromoon fiddee bakka sanaan geesse sana garuu doomineet godhee caccabsee balleesseen kaleessa waan darbe sanan fidee sirratti fe'aa qaama jedhu garuu kana nyaataa jettaan no jettee fuuldura dhaabbachuu danda'uudha qabda jechuudha. Kana jechuun siyaasa Abiyyi deeggarte yookaan ammoo sirna Abiyyi tiksite jechuun miti. Kuni waa'ee uummataati. Sinii galaa jira. Waa'ee uummataati kuni. Dhaaba feete deeggari. Jaalmarroo akka feete jaalladhu faarsi adda bilisummaa Oromoo faarsi kaafaa akka feete jaalladhu faarsi akka barbaadde. It's your right. Garuu wantoota akkasiitiin qaamota dhufan fuuldura dhaabbatanii kan miidiyaan dandeessu akka miidiyaatti. Sinii galee. Kan siyaasaan dandeessu akka siyaasaatti. Kan gochaan dandeessu akka gochaatti. No jettee adabatti gochuun dirqama jechuudha. Siniif galee amma saangoo Abiyyi eeguuf jennee amma saduunuu dhufanii ammas kaleessa Wallaggaa keessatti mataa nurraa muranii mukatti fannisaniiru. Amma immoo jechuudha Finfinnee keessa dhufanii morma nurraa muranii akka alaabaatti ol gaara nu abaasanuudhaafi obboleetti. Faannoon isuma kaleessa Wallaggatti mataa namaa muree mukatti fannisaa ture obboleettii koo. Tole Abiyyi yoo si ajjeesee dhiisee achitti si deema malee sadarkaa ilma namaa kana mukatti fannisanii gochuun keenya ammeenyummaa daangaa darbee jedhe namummaa sochii ilma namummaa jechuun beektee ilma namaa miti seexannu gochuuf hin qaanfata jettee hin qaanfata jettu gochaa turte jechuudha. Uummata akkasiisantu ani immoo amma inni jarri Finfinnee dhufanii jechuudha. Akkasina godhanuun eeguu qaba jechuudha. Aangoo Abiyyiin tiksu jedhee. Aangoo Abiyyi sii miti kan tiksaa jiru ofiin of tiksataa jira baay'isa wayii. Anaaf sii miti kan tiksataa jiru. Falaasama danda'uun of tiksaa jira. Kan deemee wareegamaaf jedhu mirga isaati. Kan isaan mormee mosa wajjin wal lolus mirga isaati. Akkatti deemetti adeemu. It's not my business. Dhugaa Rabbii. Sinii galee biizinasa koo miti. Qaama kamirraayyuu sumuun idolcheen argatu. Qaama kamirraayyuu waan tokko hin expect godhuun jiru. Sinii galee. Kanaafi hanga dandeessanuun jechuudha. Waan faannoo wal qabatee adeemu kana jechuudha. Ummata ideoloojii shamaa qoshaasha balfa fuudhee dhufaa jiru kana itti himuun barbaachisaadha. Isinii galee. Isinii galee. Inni naasaru. Isaan Abiyyi miti kan rakkoo irraa qaban. Yoo sammuun kee hojjete Abiyyi miti. Oromoodha. Sii galee. Osoo akka isaaniitii Oromoon kun wallaahi halkan tokko ol deemu bultu. For a single day. Akka falaasama sirna nafxanyaatti Oromoon sa'aa 24 addunyaa kanarra hin jiraattu. They make us destroy if possible. Hin danda'an garuu. Har'a miti kana sakkan yaalan abbootii isaaniitu dhufaa dabra jechuudha beektee wanti isaanii yaalleen hin jiru. Ummata Oromoo jedhamu kana lafarraa barbadeessuuf jechuudha isinii galee. Jaalatan Oromoo osoo ati lafa taate akka aspaaltiin irra deemi jettee hin gammaddu jarri hin jaalattu bakka. It is their nature. Waan tokkotti jaallattee dhiiftee uumama isaaniiti bakka. Jaallatan uummata kana kana kiriil godhii fudhadhu. Malee Oromoo maalitti hanqise maalitti balleesse. Kan akka Oromoo ardii ta'ee jechuudha akka mana ta'ee godoo ta'ee ofitti sassaabee isaan jiraachise jira mala addunyaarra. Wallaahi. Uummata okkoteetti nyaatu meeshaatti nyaatu irra ejjitaa darbu moo.
farda diidaamu kanarraa wanta eegduun qabdu obboleesso dhugaan isinii jedha. Injinar Gaaddisa maammee Oromummaa jechuun maal jechuudha gaafii kana naaf gaafadhume. Nama waa'ee Oromummaa isaa deebisuu danda'uu fi gaafiin akkanaatu maaliif na gaafatte jedhee siif deebisuu danda'a. Isan beekneef immoo hin beeku silaa waan ta'eef maal jedhee akkasii deebisu waan hin beekneef kanaan uummata irratti hin gaafadhu. Koomantii kee kan argee jedhe deebisuu qabu yoo jiraate siif deebisu. Gaaddisaa keenya galatoomi. Isinii galee obboleewwan kiyya gabaabumatti jarri waa'ee aangootii miti. Waa'ee aangoo yoo ta'e jedhe naannoo Amaaraa naannolee biyyattii kamuu caalatti respect godheetti kan mootummaan Itoophiyaa jechuudha kan eegu. Dhugaa rabbii mirga isaanii tuqu maaliin godhu. Kun amma findilaalummaa ofiin buluma isa daangaa darbeedha. Kan amma isaan akkas godhaa jiru malee mucaa tokkotu mucaa sooressaatu dikkuma bira bu'aa akkas hidhattee tuttu beettee. Attamuma harki keenyatti bu'aan bira darbe jedhee jedhee bo'oon tokko ni barati. Siigalee sababuma ittiin boo'u wayii barbaadee jechuudha siigalee ilma sooressaati kan kunuunsatutti baay'ata. Akkas taate mamaarri. TPLF wajjin lola qabanu xumure mootummaan isinii galee nageenya buuse qe'ee ofiitti qe'ee keessanitti deebi'anis qe'ee kootti hin deebi'a jedhe wal ilaalanii kuufanii ilmaan hiyyeessaa dukeetii taate kaate. Isinii galee jiraadhu diina keenya jalqabaa eenyu akka ta'e Oromoon maaf wallaaleedha gaaffiin koo. Akkasii jeneraal isinii galee absolutely that is true. They don't have problem with him. They have problems with Oromo, of course. Myself, I think like that. Kana jechuudha. Gabaabumatti TPLF wajjin lola qabu mootummaan Itoophiyaa wayita goolabee keetti galu. TPLF daanis qe'ee keessanitti galaa jedhee Geetaachoo Raddaa wajjin chiirsi jedhanii wayita galan isinii galee isaan garuu hidhannoo hiikkadhaa jedhe mootummaan. Hidhannoo kan hiikkate mootummaa Itoophiyaa qofa miti. Tigreenuu isii waggaa 3 ol mootummaa kana wajjin humna qabdu hundaan shaakaltee jette dadhabdee hiikkadhaa jennaan uffata hiikkattee qe'eetti galtee jette. Oromoo liyyuu haylii irraa hiikaa jedhan hiiksise Shimallis. Isinii galee kan Somaalee kan Affaar adabadhaa hiikkadhaa waan mootummaan ajaje tole fudhate naannoon hundi. Jarra kana godhatte kaatee dhaabatte hin ta'u. Abiyyumattuu deebite. Qaaraa harkaan dhaabanii gubatu yookaan ammoo leensuu harkaan dhaabanii qottootti barbaadanii jetti Oromooni. Isinii galee akka sana Abiyyiin ofuma isaatiif uummata sana leenjii kennisiisee fi Eertiraa geessee leenjisiisaa ture. TPLF ittiin cabsuudhaaf. Diinaan jechuudha sibiilaan rukutu. Madooshaa yookaan burruu sanbeettu miti. Madooshaa kana bar sibiilumaan rukuttee cabsita. Akkas godhaa ture inni jechuudha isinii galee. Deebi'ee uummanni sun jechuudha. Isumatti garagalee jedhee. Kanaafi nutammaa jechuu kan barbaanne jenne Abiyyii deeggara yookaan taayitaa Abiyyii tiksaa miti. Uummanni kun adeemsi isaanii inni guddaan mootummaa ofirraa eeggachuu osoo hin taane dhuguma osoo mootummaa rakkoo qabu ta'eeti naannoo Amaaraa qofa maaliif bilisa baafnee jiraanna jechuun barbaanne. Maaltu sirma Amaaraa kiiloo isaan geesse jedhe. Baardaariin keessatti naannoo keenya kabachiifnee magaalli guddoon naannootti Baardaaridha. Baardaarii keessatti lafa of dandeesse kaayyanna jedhanii yaadanii maaltu Finfinnee keessa jiru 4 kiiloo isaan yaakisee jedhe. Maaliif ture sila? As bilisitti yaada. Kanaafi looncuu dheessina jennee bofa akka afaan hin buune. Tolee looncuu dheessina jennee bofa akka afaan hin buune. Looncuu jechuun beektu miti. Si lafarra lootu tokko eegee qaqalluu kan qabdu. Kanaafi siyaasa keessan gara feetanitti gaggeeffadhaa. Waa'ee siyaasaatiif miti. Garuu akka ilma Oromoo tokkotti wanti natti mul'atu uummanni kun dhimma siyaasaa miti. Dhimma aangooti. Dhimma abbootiin isaanii waan kaleessa gochaa turan riphii gochuu yookaan irra deebi'anii raawwachuuti. Kan ammoo eenyuyyuu isaaniif hin hayyamu. Hundumti keenyayyuu wantoota akkanaa kana ofirraa diffeenni gochuun dirqama. Isinii galee kana dabarfadhaa kaati waan qabdan biyya wajjin biizinasa keessa raawwatadhaa. Hin malakkatanii. Akkasin isiniin jedha waddadaachuun xallaachuun mullaachuun moddaachuu halluu. Yoo jaallattanis yoo jibbitanis hunda keessanuu isiniin jaalladha. Duqeetaa min ta'inaa garuu yeroo garii nama naarsinaa. Kilbilik nama godhinaa. Egaa miira keessaa bahuu diddeemee tiktookii koo hin gubadhu. Fooloo godhaanii masii nama jedhamtu kana masii nama jedhamtu fooloo godhaanii please.
Tallisiin fajirii jedha duqeetaa miin kun. Tuqin jechuu maal jechuu? Ati jaartii kee hin tuqxu? Jaartii kee sin tuqu? Sin tuttuqu? Hin tuqinii maa inni? Jaartii keessan isin hin tuttuqu isin? Maal jechuu? Toobadhu. Ummu seenaan gaariidha. Isin bar amma waan xiinxaltan dhabdanii waa'ee jaarsaaf jaartii xiinxaluu eegaltanii bar. Haay ummata kana. Haay ummata kana. Mucayyoon OMN irratti dhiira kenna bochisaa osoo hin jirtu. Hin jirtu. Eenyu maqaan isii amma osoo argasi jaaladha jedhaani kun maqaan na jalaa bade. Eenyuun waayyaa osoo olarti dhufte barsi jaaladha jedhaani kun waan jaaladha na qabde kun maqaa isii tun beeku. Balagee baraniin kun nama gizee na bira jiru si jaaladha jedhaan gizee na bira deeme maqaa nama saniitu jaaladha. Moonet sorry. Amma yoo naqaata viidiyoo kiyya waraabate Moonet hin jirtu hor? Hin jirtu? Yaa? Moonet yaalachim? Yaalachim? Doktor Suudi jibbe Kaayiroo dhufu. No. Achuma taa'e boleessa. Ruuzni hin jiru as. Hin jiru ruuzni as. Deebi'u ruuzni hin jiru as. Dhiira booyuu soqaa jirti. Dhiira booyuu soqaa deemte? Mara koo qabaree Hamzaa haa boochiftu. Waa'ee jaalala keetii kana itti kaafte ofiin hubo. Hin bo'o kaleessa osoo ruuzi nyaannu boo'ee oole kunoo ashitti lolaa jirti kophaa teettee se'ee deennaan suutatti achi garagalee imimmaan ofirraa haqas. Baay'ee si jaalata baay'ee natti fakkaate waan isa gadi jedhamti. Boo'ee oole kaleessa. Laayibii si dhooggee miire? Makii fidii. Ashittiti. Torbaanuma takka laayibii irratti mul'attee nu jalaa badde. Suusii sitti hin taane? Garuu osoo laayibiin kun suusii sitti hin ta'in daftee heerumte. Osoo waggaa lamaa sadii afurii shan laayibii kana turte siraa bultii horachuun baay'ee bultii keessa taa'uun baay'ee ulfaata. Susi osoo sitti hin ta'in heerumteemi? Yaa? Tame! Ndeenek! Ashitti Hamzaa fedhi. Ashittiin komentii jala jirti. Hamzaa bakka dhiirota agarre. Ashittiin komentii jala jirti. Hamzaa bakka dhiirota agarre. Alaayyootum hin agarre. Kiyya gaaraa na booyee boona. Ansi malee qabu aanaa. Qophii warra Dubaay isin agarsiisa qo'a. Salaamu alaikum. Sagaleen hin dhaga'amu mangistii. Telefoon iyya chaarjii cufaa jira. Paarsentii takka bichaa qaba Doktor Asli. Kabajammaraa iyyaa saallafnu nabba. Inni hawaasota nu agarsiisa. Nama Dubaay kana dhaqashi Orang Dubaay kana achitti kun waan bakka kanaa kana filamtee amma jaartii nama tanan Asli sagalee kee dhagaa jiru maayii kee yaara Omara koo qabu no problem No problem rakkoo qabu daawwataa jirra waan babbareedaa nu barti Aabe doktoriin assalaamu alaikum siin jedhani qofa kaabiraatti qaba Doktor Asli from Kai Mame congratulations Saya gammad Sida wala idin Sida wala baba Asli ajenda berapa Maka Doktor Jauh isi nagaan natur
चार्जी चुका जरा टेलीफोन को अंते रासन अटैक कर रोज अरना को नहीं क्या के जरा बहुत में डॉक्टर असली बेटा मैं जाने लगा का वजह कब तू होता दिन किसी बात में डॉक्टर असली नीरा में कल शमरा वाले नीरा जाला मिल्की मिल्की कभी दिन बहन अब आदि किताब मोबाइल नंबर रेसिडेंट दुबई नुतु सी बिजना Aga bullala sikal chakot. Doctor kara Dubai. Dubai simbala got Dubai simbala. Dubai simbala. Na bhai bana refugee na. Ara got tere refugee hoda. Got. Europa mal bota sina mal. Mal bota sina. Yara got. Dem Europa. Doctor. ओ Kena argite mere warre Dubai ke tisiyalat. अबो रब्बी सिना का बाजुदनी वल्लाह रब्बी सिना जा रब्बी Amma koi ijolle shamarran babbar. शमरन an शमरन फिर अबर योले साल फटे चले थे भाई लालू और इरा नेटवर्किंग का गाइस नेटवर्किंग नबीरा मोइसा फिर नबीरा मोइसा फिर नेटवर्किंग अंडरलानो साल फटे चले थे और इरा तुम्हारा नहीं नेटवर्किंग ने नंबर या रब्बी आई नेटवर्किंग हासिल अना kana wani nati wanyi nan jiro war shira dina ti amma koni le hono akko jolle ko baase networking baase charge जो है बेटी पर आशिती रखो आशिती दी जार सा कवाचु मीट है निका वर्गित है मेरे दिलार अला फरीता बोलता हैं नहीं आशिर कायरो गुज़र होते हो नक्का सिंजर ديمقراطي جرا ده في كوت قايرو هاي عاشت يا ليلو يا ليلو يا ليلو خلاني السوري جتا سالين السوري جتا مالي مجايا وربي بيسي قمشا منقستي خلاص يا حبيبي خلاص يا حبيبي كلام قبلكم موتيكم أتينا معبر إني أنت مغلق أي لغي يس توا تكوكف أنا جاوا داشي مان كبالا لمن أنت جاوتا مان كبالا لوكي تاتو مقامي خلاص ما قلت لك خلاص ما كبال إنه قطعته صوص مرجع له ما نادي مش كرا لو بتن كبالي لا من دون لا كبال هو أريو من I am your husband. Your husband